Maqaan koo Coach Matakkuu Milkiyaas jedhama. Gareen leenjisuu bulchiinsa magaalaa Ajjee garee Joobraa jedhama aanaa Shaallaarra. Dhugaa dubbachuuf taphni har'a taphanne kun baay'ee nama jibbisiisa. Gochaan nuti dalagamaa jiru baay'ee dirree keessatti waan hin taane argaa jirra. Haa ta'u garuu Oromiyaan ciminaan kubbaa miilaa guddisuudhaaf tarkaanfii biyyoota garaagaraa irraa toornaamentii adda addaa irraa kaasee qopheessaa jira. Tapha immoo 45 dura haga 45 marraa asiin baaneerra. Marraayyuu asiin geenneerra. Erga marraa asiin baane taphicha daanyoonni ta'e jedhanii jeequudhaaf keessattuu masmar daanyaan isaa harka mitaa kubbaa nu carraa taane ijoolleen meedaa ala seleebreeshinii godhuudhaaf celebration godhuudhaan meedaa ala ba'aniit kubbaa eegallee galchiidhaaf qabannee deemaa rusan ofumaa mucaasan dhiibee keessa seensee ka'e mucaa diida jiru san maraba kaase. Kun immoo seera ispoortii keessatti waan hin jirre maaliif sa'aatiillee taqoxaaxarree waan jirullee taqoxaaxarree isa qabannee baaneerra. Haa ta'u malee taphataan dirree keessatti ennaa qaxxitaa street taakiliitti seenamu daanyaan hin dhaabsisu. Ka isaanii garuu nikikki diqooyyuu sa'aatimaa afuufee bicaa kenna. Kana jechuun maal jechuun deeggaraa akka ta'e nu mul'isaara. Ciminni ijoolleen jira. Ciminni ijoolleen jira. Gimbiin illee danda'an beenna. Kanaan dura wal geenneerra asallatti daggaafiin cima biyyillee cima ambareeddi keessummaa nama simatti garuu ta'e jedhamee wanni dalagamaru kun nama jibbisiisaa aadaa boodatti hafaa kubbaa keessatti hin barbaachisu. Taphoota hafan nutis mo'annee Oromiyaa bakka buuneen deemna. Suniin hafu nu hambisuullee hin danda'ani. Maali cimina qabna baay'ee kubbaan illee hin jaalatamaa kubbaa san iddoon fiixaan bahuu hin dandeenna. Ammas taphoota torba jaha qabna. Isaan mo'annee immoo milkoofne asitti amansiifne mallaadhaaf hin deemna kan jedhu san qaba.